بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد أبوليون إسلاما ربي كينا سبحانه وتعالى صوم رمضان دير كما تاسيجرا بينجر صوم رمضان أكو مكوتا أسندرا كيست أرجنين وانتوت إسبالي سنتجرا صوم كان نجلا بالي سنتجرا يوان كان نيرا وني يوكان مدليني صوم نهم بدا بينجر تولي فهلا كاناتين أمو نمني توكو صوم كان akka hin soomne maaliin hayyamama yoo maal ta'e akka soomuu dhaba soomuu dhabuun isa hayyamama yookaan ammoo rakkooleen isa agartee akka faxaru sooma akka cabsu isaaf hayyamaman waliigalatti maal fa'a ka jedhan wajjaan baafnee ilaalla jechuudha. Inni jalqaba wantoonni agartee sooma akka hin soomne yookaan ammoo sooma jalqabe tokko akka diigu akka cabsu isaaf hayyama ta'u inni jalqabaatu akka duraa dhukkubsatu namni tokko rabbiin keenya subhaanahu ta'ala ibaadaa tokko eega itti nu ajaje booda waan haga dandeenyu itti akka dalaynu nu ajaje yoo humnaa ol ta'e ammoo rabbiin keenya subhaanahu ta'ala agartee nurraa خفف يوكا أمو نورا غهير إسا يوكا أمو نولا في سجيجو رب إن كان سبحانه وتعالى قبروت إساتي في رحمة كبيس وان هم إساتي قلتئي أغرتي اتهندرك انت اتهندرك إسا قد لاف إساف إسا هير إساف جيجو أكما مثلا نمني كرا ديمو صلاة زهري ركاء أفر إن صلاة ركاء لما يو صلاة صلاة نساء كسيتي إسا لاف جيجو أكما كان سومس نمني الأكوب ستاتي haala amma ibsinu kana keessatti yoo ka jiraatu ta'e soomuu dhabuun isaanii hayyamama yookaan ammoo sooma san cabsuun isaa sooma san diiguun isaa hayyama ta'a jechuudha. Dhukkuba jechuun maal jedhan ulamaa'iin waan isa agartee fayyaa keessa nama fayyaa qabu keessa isa baasee dhukkubsatatti isa dabale dhukkuba jedhama. Inni kunis akkamitti agartee namni kun hayyamamuu fi danda'a jechuu haalaan namni tokko dhukkubsataadha dhukkubsataan tokko yoo soomee jedhe dhukkubni isaa itti dabalee dararaa itti fidaa dararaa itti dabalaa yoo ka hakimiin isaan jedhu taate hakimiin islaamaa ka agartee imaanaan beekame ka agartee homa arge isaan jedhu osoo hin ta'in ka hukmi shari'aa beeku wallaalarraa yookaan ammoo beekaan kana godhu kan taane jechuu ulamaan tokko tokko akka jedhanitti kanaafuu dhukkubsataan tokko yoo dhukkubni isaa kun itti dabalaa ka sodaatu taate yookaan ammoo itti dabalamaan dhukkubni yoo soomee itti dabalamaan ka beekamu ta'e sooma agartee kana yoo soomuu dhabe isaaf hayyama jechuu yookaan ammoo fayyaan isaa ka fayyuu hedu kun irraa achi ka dheeratu ta'e sababa sooma kanaatiin yoo irraa fagaate achi ka dheeratu ta'e kanaanillee yookaan ammoo qaamni isaa keessaa waa baduun yookaan agartee tilmaamamu ta'e yoo agartee soomuu dhabe hayyamaa jedhan ulamaa'iin aslanuu bakka kanatti faxaruun isaaf sunnaa jedhan soomuu dhabuun sooma kan ka qara jalqabeellee yoo ta'e itti fufuu dhabuun isarraa eeggama jechuudha. Kana waliin wanti wali hidhaa qabu soomni kun nama kana hin miidhaan yaqiinatti yoo ka beekamu taate hin soomuun hin dhaaba jechuudha. Keessattuu yoo agartee halaaka yookaan ammoo lubbuu isaa hin balleessatti ka beekamu ta'e. Kanaafuu lubbuun tun ammoo eeggamuun dirqama amaanaa nu bira jiru amaanaa kana tiisutu nurra eeggama jechuudha. Kanaafuu dhukkubni kun itti dabaluun rakkoon akkanaa amma ka ibsa goone kunniin isarratti argamuun agartee akka faxaru isaaf hayyama taasisa jechuudha. Garuu namni tokko ka fayyaa qabu yoo ta'e soomni kun yoo itti jabaatee jedhe yoo isa dhibee jedhe hin faxaruu jedhan ulamaa'iin
faxarri ka hayyamame yoo agartee itti cinqee isa rakkisee jedhe ka hayyamamu dhukkubsataa yoo qara dhukkubsataa ta'e ka fayyaa qabuuf yoo itti jabaate homaa agartee hin faxaruu jedhan ulamaa'in haala kanaanii insha Allah kutaa itti aanu keessatti yoo rabbi jedhee wantoota agartee yookaan ammoo waan faxaruu itti hayyamanuu taasisu waliin laallaa هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته